seete mindaa argatturraa parsantii ta'e wayii ol kaa'uu qabda. Parsantii ta'e wayii hojii mataa keetis haa ta'u waan ta'es haa ta'u mana sijaarii waan ta'es godhi itti yoo wanni goote parsantii waan ta'e meeqoy kun yookiin daa'ima kootiif ta'a yookiin immoo boruu waanaaf naa ta'a araga laffiif naa ta'a gaafan dadhabee gaafan dhukkubsadheef ittiin yaalama jettee keewwachuu qabda. Yaa tawassanaa birri maalatuna. Amma asirratti ana gaafii kana ta'e dubartoonni biyya ormaa keessa jiran jechuudha. Sirri birrii argatan warra biyyaa caalaa. Sirriitti maallaqa argatan. Mindaa mootummaa argatu kan mindaa mootummaa nama 3 argatu arganani. Argataa jechuudha ji'a. Garuu ammoo akkasi itti fayyadamaa hin jirtu, akkasi kaataa hin jirtu. Maaliif sababbiin kun maaliif ta'e jettee yaaddaatime? Sababbiin tokko rakkoon jiru nu bira. Rakkoon jiru nu bira yoo ta'u dhibbaan dhibbatti mindaa kee qabdullee taataaf godhama. Dhibbaan dhibbatti mindaa kee qabdullee abbaa keetti saadha mana keetti abbaa manaa soo qabaatte obboleessa keettis obboleetti keettis mindaa argattu yaa seet ilmeenna yaa mintinna ilmeenna yaa wanti naggara maalu kaza mindaa kee yoo kuma 10 argatte kuma 5 argatte yoo kuma 3 argatte kuma 20 argatte ishii raafte sana maal godhachuu qabda haa'achuu qabda jechuudha. Okay maallaqa qabachuu fi mindaa kee aga argattu himuu hin qabdu suu qabda jechuudha. Himuu qabdu biyaasi abbaa manaa keessoo ta'e meeqa argatta mindaa siin jedhe kuma 30 nyaattu kuma 10 kuma 20 kuma 10 atta kuma 20 sana balleessine siin jedha kuma 20 sana hin kennita waan ta'etti hojjetta kuma 10 sana immoo hinaata laal waggaa lama soo hojjette waggaa afur soo hojjette kumni 10 hattu sun bu'aa si qabamoo siin qabu. Garuu amma akkasitti hin jirtu haa shamarranii biyya ormaa jiran baay'ee isaanii saaxilamaa jiran sa'aatii kanatti jechuudha. Bari ijoolleen keenyas dhuftee wanti ishiin akkasitti birri ishii hoomaatti fakkaanneefi nan hojjedha naffidaa jetti. Garuu hin hojjettaa ilfiddaa garuu immoo dadhabbii kee ilaaluu qabda. Kanaafuyyuu maal gochuu qabda? Mindaa kee balleessuu qabdu, qisaasechuu qabdu, dadhabbii qaba biyya ormaa, bu'aa bahii qaba biyya ormaa. Gaafa amma bilbilaan haasofnu gaafa waan hunda baanee haasofnu namaaf waan qallaalidha. Nuyi garuu kabbaadidha. Hojii akkaataatti hojjenneef innu sana fuuldura dhufee birri keenya qussatti goonee xixiqqeessinee fayyadamuu qabna. Ishi gaafii lammataa siif qaba. Ishi chokkolaan jira. Maaltu si muddaa jira dalagaa fi fatan tokkos. Shamarran biyya ormaa jiran jechuudha. Baay'ee garaa laafanii miskiina namni baqqaayyoo wanna wayii itti himate garaa bakka waa hin danda'an jechuudha. Walumaa galatti garaa laafanii jechuudha. Sababbiin ijoollee biyya ormaa dhufti kana hunda isii akkana garaa laafsisu kun maalidha? Sababbiin isaan garaa laafisuufi barbeette isaanillee biyya ormaa kana dhufanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii anamma yogguun biyyaa bahee dhufu koozimmi jedhee miti kan biyyaa bahee dhufu yookiin mudannoo wayii na mudatee dhufuu danda'a yookiin rakkoo wayiin ta'ee keessa darbee dhufuu danda'a. Kanaafiyyuu maal gochuun qabaanii mudannoon kaleessa keessa darbee dhufe sana namni sunis akkuma an kaleessa ta'e sana ta'ee rakkatee laata dhiphatee laata itta garaatti namatti jabaattuun qabdu jechuudha. Waan ta'e mudannoo waan ta'e keessa darbitee waan as geesseef jechuudha. Si deebisee nan deema. Silaa gaafii baay'ee si gaafachuu barbaada muddamutti jirta alaa kulli haali yeroo baay'ee qabnaa jechuudha. Homaa hin rakkisu. Garuu namni rakkatee arge tokko namni rakkoo keessa darbee dhufe tokko dhugaadha. Namni hoyi rakkadhe hoo jedheen ta'uufiisa yaadata akkas godhuu danda'a. Garuu asitti rakkoon nu dabarsaa jirru biyya ormaa kanatti rakkoo biyya san caala dabarsaa jirra. Maaliif arraba dandeenye, beela dandeenye, ho'a dandeenye, qorra dandeenye daa'imni kalee dhalattillee si ergataa kana hunda dandeenye dabarsaa jirra jechuudha. Kanaafuu maallaqa akkana finnu kana
akkamitti namni tokko biyya arrakkadhe fuudhuu barbaada ani akkas ta'uu barbaada osin jedhe akkamitti garaa laaftee biyya ergi isa fuuchuun barbaadaaf jedhuufi ani yoomiyyuu har'ayyuu boruyyuu fuuldurattuu duubattuu hin laafuuf maaliif ho'ette kan fuuchuu barbaadeefi nan qabaaf of hin danda'aaf waan ta'eef kan fuuchuu nama nan galchuun namni gargaaru qabu biyaansi namni nan gargaaru qabu yookiin takka amantaa koo warreen amantaa kootiin manni amantaa kootii kan caccabee yoo jiraate kan diigame yoo jiraate amma danda'u nan gargaaru tokkoffaa kanarraan ka'a lammaffaa nama dhukkubsate nama hijaan qabne nama luka hin qabne deemuu hin dandeenye namoota akkanaaf illee ani yoo laafu waaqayyoon illee anaaf nyunaa kennaa jechuudha. Isa biraa wanni argadha. Isa immoo na fuudha jaaladheera maalidha isa jedhu isa birrii isaa hojjatee walirra keewwatee haa fuudhu. Isaaf illaafu iyyuu. Ati akkas godhuu dandeetta garuu namoonni baay'een jechuudha yeroo ammaa biyya Oromaa keessatti kan obboleessa fuudhaa jiru jira kan obboleettii heerumsiisaa jiru jira ofii akkana dararamee akkana hojjatee ofii sa'aatii heerumuu qabu kana ofirra dabarsee ofii sa'aatii fuudhuu qabu ofirra dabarsee ishee biyya jirtu saniif yaadee waa hunda amolla'ee fi akkas goosisaa jira namoota akkasiisaniif maal dhaamta? Namoota akkasiitiif waan hin dhaamu adaraa keessatti Reedwaan maa kolfite warroonni qimamii mana maadaamii jirtan jechuudha. Akkaataa itti hojjette akkaataatti dadhabde akkaataa riba keerraallee sa'aatiin riba keetii yoo darbe naatee kaatu akka hawaasitti dhufe naatee akka nama qawwasee naatee kaatu yoo sa'aatii si darbe yoomiin onni guutuun raftu bararre halkan kaatu kussi fuulduraa dhufu maal akkatte yoo fuudhe kan qabne soo fuudhe akkaataatti qabutti haa jiraachifatu kan qabdu soo fuudhe akkaataatti qabdutti haa jiraachifatu innis immoo of hin danda'a namni tokko na fuudha jedhe of danda'ee haa fuudhu. Arran gargaarta borootu isa gargaara ilmee kee guutuu gargaaraa hin hafu amma deebii gaafii kanarra deebii akkanaa deebista malee obboleessi kee tiruun kee osoo si dhufee ani bakka dubartii hoyii fuudhuu barbaada akkana jedhee rakkoo hoyii osoo si himate tokkoffaa akka kennuuf si jedhaani maal jetta? In kennuun obboleessa koof obboleettii koo haadha koo abbaa koo maal irratti gargaara yoo dhukkubsatan yoo mana yaalaa dhaqan waan ittiin dhaqan yoo dhaban na yaala unkaan obboleessa kootii miti. Midirii kanarratti amma haadha kootii namni jaaladhu jiru. Haadha kiyyaaf yoo shin dhukkubsatte nan yaalchisa. Yoo shin rakkatte nan gargaara. Gin kan kana darbaatti lakki kun na hamaare lakki kana kajeele lakki kun natti bare. Ciao guys. Kamu biiroo galuutti jira kanaafin. Duraan bashannanan deeme bakka wanni deeme dhufeesh wanti amma immoo biiroo seenuuf ni la suufi kee wallahi ani illee rabbiif jecha si jaaladha Reedwaan wallahi rabbi si haa jaalatu gaafichi si gaafatan akkana jedhan afaaniin amma nu sobda malee afaaniin amma hin kennu jetta malee obbolaan kee osoo dhufeetiin kana rakkadhe jedhee keessaan boo'ee si himee hin kennitaa nu maaliif akkan kennine nu roobbitaa hin jedhaa jira. Si kenna mafteedha. Ani ati kana gooteef ati waan ta'e gooteef ani hin godhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh firii mucaarsi. Kanaafiyyuu obbolaa kiyyaa ani hin godhu. An kan dhukkubsate waan gargaare waan illee naa mana isaatiin naa wanni jedhu. Warri ergatan dura taa'u warri gootan isin galcha. Kan obbolaa dirqamaa lan kono sun jira kan obbolaa dirqamaa obbolaan kee ati osoo harkaa qabdu si bira rakkachuu hin maal obbolaan kee ni dirqama sitti ta'ee si kan kushinti beetii dhittee si maadaami si ifattee nyaata keellee akka sareetti sitti aane innis bayaa hojjetoo dhiira ta'e ishinis dhuftee hojjetoo dubartii taate maal ati maaltu si fidee kushina namatti si gattarii si dhaabe anillee hin gowwoomina yoo dhukkubsatan gargaara. Namni dhukkubsate sin jalaa du'uu danda'a. Kanaaf nama dhukkubsate ani amma qoy gaafii kana maaliif kaase seeta obbolaa kiyyatu fuudhuu barbaada. Obbolaa kiyya kun na fuusisii gabbara na danda'i gimmaasha of daddaa gimmaasha na danda'i naan jedhe. Kanaaf amma furmaanni maal jetta haa danda'u moo haa dhiisu? Ati moo? Inni maftee keeti. Ani kan kiyya ni maara. Yoo dadhabbiin itti hojjettee akka obboleettii tokkootti akka hiriyyaa tokkootti wanni na gorsitu yoo dadhabbiin itti hojjettee fiddu kussi fuuldura dhufuu baate har'a meeqa biyya rabaa dhufne na bira akkatti argine kanaafis kennu saraafis isheen nuti kushiinaa namaa shittimeetii namaa
foksineen kun takkitti fuuldura gaafa birri argame akkuma akka nama godha sana biti nama godha kana biti nama godha kana kenni nama godha kaleessa shiillee nagaa sin gaafanneef kaardii guuti si godha kaayyoon dhabina shii kaleessa maatii kee gargaarii waan jiruuf dirqama keetii maatii kee gargaaruun dirqama keetii maatii kee bar maatii hin gargaarii siniin hin jenne guys maatiin keessan yoo nama dadhabaa ta'e yoo nama dadhabaa hojjetee waa ofiin goone ta'ate gargaar ati eessarraa dhufte isaanirraa dhalattee dhufte as geesse jechuudha garuu warri kee ta'uuf danda'anu itoo qabeenyaa mataa isaanii qabanu irratti hin gargaarin birrii 5 shilingii hin gargaarin 5 shilingii itoo maatiin keessan of danda'anu hin gargaarina yoo maatiin keessan qotiyyoo hin qabaanne bitaa fi haa qotatanii yoo lafa qotatanii hin nyaatan hin qabaanne gargaarsi kan bitaa fi qoy kan taa'ee ittiin moobaayilii guuttatee abbaa 99 faana haasa'uuf birri naa ergi hidaan naman irratti jigeessin jedhu meeqatu jira hin dhagahinis akkanaatiif yoo dhukkubsate yaali nama dhukkubsate yoo yaalte waaqarraallee hin argatta garuu sana balaayitti nan fuudha isa jedhu waan abdatee naa fuudhu maal si galchisi bakka biiroo galuuf ni guys ciao guys anillee kushiinaa kiyya biroodisti waliin karkaa godha